Hello, akkam jirtu? An Dheeressaan Oromiyaa Dijitaala Habeerraa. Barnoonni keenya Information Technology yeroof sababa qormaataa yookiin immoo faayinaal egzaamii semisteera tokkoffaatiif addaan citee ture. Ammoo semisteera lammaffaa eegaluuf qophii hunda xumureera. Barattoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheer yoo gootan baay'ee natti tola jechuudha. Akkuma beekamu semisteera tokkoffaa chapter 3 application software kan jedhu waliin eegallee ture akkas jechuun application software yeroo jennu gosa software ta'ee system software irraa kan adda taasisu application software hojii keenya guyyaa guyyaa hojjechuu keessatti akka nu gargaaru waliin haasofne. Specifically nuti kan waliin haasofne paragraph formatting kan jedhu waliin laallee turre jechuudha. Yeroo darbe paragraph formatting yeroo jennu namni kitaaba tokko barreessuu ta'uu danda'a, dokumentii qopheessuu, maateriaalii garaagaraa qopheessuu ta'uu danda'a. Yeroo barreeffama garaagaraa barreessuutti akkamitti paragraafii keenya organize gochuu dandeenya, arrange gochuu dandeenya kan jedhu waliin laallee turre jechuudha. Specifically amma kan nuti waliin laallu haala kamiin page break document keenya keessa galchuu dandeenya yookiin immoo balleessuu dandeenya. Akkasumas immoo number of page number akkamitti galchina yookiin balleessina akkamitti insert goona kan jedhu paartii kana keessatti waliin laallaa jechuudha. Akkuma jalqaba isiniin jedhe namoonni hanga amma subscribe goone yoo jiraatan subscribe gochuudhaan eegala. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti yeroo barannaa gaarii isiniin jedha. Akkuma seensarratti isiniin jedhee kan nuti har'a barannu inserting and deleting page break in document jedha. Yeroo akka jennu fakkeenyaaf fudhannu namni kitaaba barreessu yookiis immoo page dheeraa barreessu tokko page break kan jennu page isa jalqabaarra jiruuti isa kanatti yeroo dabalu ta'uu danda'a. Bifa garaagaraatiin break gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf asitti pagein kuni 98 dha lakkoofsadha jechuudha. Akkasumas immoo osoo kan akka roomaan nambareetti consider goone kan itti aanee jiru lakkoofsa tokkorraa eegalchuudhaaf dirqama page break goona jechuudha. A page break is the location in document where one page ends and a new page begins. Page break kan jennu kanadha jechuudha. Bakka pagein tokko itti dhumuu fi kan biraa itti eegalu jechuudha. Akkas jechuun kuni asitti dhumeera. That means kun amma fakkeenyaaf bakka kanatti dhumeera. Immoo asitti eegaleera. Warreen kun akka header fi footer itti consider kan godhachaadha. Bakki kuniiti eegale kuni page break jenna jechuudha. Ishii kana jenne consider gochuu dandeenya jechuudha. Bakka textiin tokko itti dhume kan textii biraa itti eegalu we can say page break jechuu dandeenya jechuudha. When we are working on multiple pages, page 100 ta'uu danda'a, page 1000 ta'uu danda'a, more than 2 jechuu dandeenya multiple page. Word automatically start new page long document when the text reaches the bottom of the page. Kasechuun bakka kana yeroo ta'u dirqama darbaa jechuudha. Fakkeenyaaf page 100 barreessina yoo ta'e bottom of page yeroo ga'u ofuma isaa gara page itti aanutti darba jechuudha. Ofuma isaa wordin automatically akkas godha. In some cases, for example, some statement which are part of paragraph can extend to the next page which makes it uncomfortable to read. That means sama fakkeenyaaf pageota akkasii kana fakkeenyaaf osoo research hojjenna ta'e dirqama page itti aanurraa ka'uu warreen qabnutu jiraachuu danda'a jechuudha. Specifically garuu yoo dirqama page hunda direct fayyadama ta'e kunii fi kunillee garaagarummaa hin qabu ta'e ittuma fufnee tasii gadi barreessina. Garuu osoo akka researchii fa'aa taayitiloonni yookiin amma fakkeenyaaf objective researchichaa ta'uu danda'a, page haaraarraa eegala jechuudha. Chapterii ta'uu danda'a, page haaraarraa eegaluu qaba jechuudha. In some cases kan jennu sunidha jechuudha. For example, some statements which are part of paragraph can extend the next page which make it uncomfortable to read. Chapterii tokko page haaraarraa eegaluu qaba yeroo baay'ee. Chapterii asii gidduu kanarraa hin eegalu jechuudha. You can later determine where the break will occur and you can also decide where to insert manual page break or set specific option for this page breaks. Yeroo baay'ee akka generaalitti amma fakkeenyaaf kana roobannu karaa sadi taasisuu dandeenya. Page break kana karaa sadi galchuu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee asirraa keyboardii keenyarraa key enter ishii jettu kanatti yoo buune page break yookiin immoo page kanarraa kanatti darbuu dandeenya. Fakkeenyaaf hanga asitti barreeffama asitti barreessine barreeffama kana immoo kanatti gadi dabarsuu barbaanne keyboardii keenyarraa keeyidhaan enter goone hanga dhumaatti gadi buusuu dandeenya. Sun garuu gaarii hin ta'u jechuudha. Warreen kana fayyadamnaa jechuudha. Isaanis immoo page insert jennee galchuu dandeenya, qalaman jennee galchuu dandeenya,
text wrapping jennee galchuu dandeenya jechuudha. Mee warreen sun haalaallu mee warreen sun haalaallu word fakkeenya isaanii mee haalaallu. Fakkeenya isaa ilaaluudhaaf kun amma fakkeenyaaf barreeffama nuti barreessinu ta'uu danda'a. Barreeffama tokkotu asitti waan barbaanne barreessinee peejii lammaffaatti darbuudhaaf mala interiitiin akkasitti yoo deemne intertu kan jira amma 16 tuqeera. Peejii lammaffaatti deemaa ce'een jira jechuudha amma. So peejii lammaffaatti ce'een jira kun peejii break jedhama. Yeroo baay'ee kun garuu recommend hin ta'u. Yeroo baay'ee recommend hin ta'u jechuudha. Yeroo duubatti deemnu immoo interiima sun balleessinee peejii tokkotti deebi'e jechuudha. Garuu maal goona asirratti kuni chapterii 1 jennee barreessinu fakkeenyaaf chapter 1 jennee barreessineerra. Chapter 1 jennee erga barreessinee booda malooti nuti ittiin page break gochuu dandeenyu tokko insert page break kan jennu ishii kana fayyadamnee galchuu dandeenya jechuudha. Ishii kanatti click osoo buune jechuudha amma argitanii ofiisa chapter 2 enna iddoo kanatti immoo dirqama warreen akkasii yeroo barreessinu kana akkas ta'uu danda'a jechuudha. Chapter 2 jennee bifa kanaan page break gochuu dandeenya jechuudha. Kana wantoota yookiin immoo meetodota sadiitu jiru. Meetodii sadii keessaa tokko yoo qabattan yookiin lama yoo qabattan siniif gahaadha. Garuu inter jennee akkasitti hanga interii kanatti buunutti sirrii hin ta'u jechuudha. So page break jenna jechuudha. Ishii kana page break jenna yookiin immoo page dirqama page asirratti waan tokkoffaarratti waan barreessinuu fi lammaffaarratti waan barreessinu yeroo waan garagaraa ta'u bifa kanaatiin fayyadamna. So insertiitti buutu page break ishii jettu kana asiitii ishii kana barreessitu. Asittuu maal jedhaa insert page break in the current page here and move to the next page. Akkas jechuudha ammasitti click erga goonee booda asitti chapterii 1 kana xumurameera. Garuu chapter 2tti ceenaa jechuudha. So kuni page break yennaan waama sun nutti dubbachuu barbaadeetidha. So karaa meetodii biraa immoo column and the text wrapping karaa jedhu kanallee gochuu dandeenya. So step ishii kana dubbisaati ishii amma sinitti argisiise kana akkuma sunitti apply gochuu dandeessu yeroo keenya qusachuudhaaf page break ishii amma sinitti argisiise yoo fayyadamtan gahaadha jechuudha. So page break kana balleessuuf immoo page break kana removing and add page break kan jedhu kana balleessuuf immoo maal goona as jirra fakkeenyaaf doona jirra. Homii isheetu kanatti buuna home pataniitti erga buunee booda maaltu jira ishii kana argitu ishii kana mallattoo kana height isheetu kanatti buuna jechuudha. Height yerootu kanatti yeroo buunu ne page break kan jettu jetti iddoo kana. Page break kan jettu kana kilitoo goone dibaduu danda'a jechuudha. Argitanii chapter 2 ishii kana buufinne ishii kana balleessinaa jechuudha. Chapter 2 keenya yookiin page 2 kan ture sun deebi'ee page tokkoffaatti deebi'ee jechuudha. Barbaanni ishii kana akkas gootanii galchitu siniin jedheera. Akkas gootanii galchitu siniin jedheera chapter 2 ta'eera. Isa dhiifneet immoo homii kanatti buuneet ishii kanatti buune page breaking keenya asitti yeroo dhuftu ishii kana delete bataniitti buuna jechuudha. So ishii kana immoo deebnee unhide goonaa jechuudha. Karaa kana remove gochuu dandeenya yookiin immoo add gochuu dandeenya yookiin wantoota barbaanne akkasitti barreessuu dandeenya jechuudha. So waa'ee page break hanga kana dubbanne irra deddeebitanii waltan sinis waa baay'ee hubachuu dandeessu. Topic biraa insert and delete page number in documents. Nama fakkeenyaaf kitaabni kun argitanii warreen kana qaba. That means page number jenna jechuudha. Ishii kana page number yeroo jennu immoo maybe roman number ta'uu danda'a, decimal number ta'uu danda'a jechuudha. So ishii kana immoo akkamitti galchuu dandeenya akkamitti irraa balleessuu dandeenya kan jedhu irrattidha jechuudha kan nuti barannu. So to identify different page in word document page number is used. Page tokkoffaa fi lammaffaa kan adda baasu kanadha jechuudha. Kitaaba keessa nama yeroo dubbiftan page meeqarra geenye jettanii ilaallattan kana jechuu yookiin immoo topic illee qabachuu dandeessu jechaadha. So page number is used in word document automatically number each pages in Microsoft Word. There are wide range of page number for format and they can customize to suit your need. Page number usually placed in header irra ta'uu danda'a. Header jechuun gubbaa kana jechuudha. Gubbaa kana ta'uu danda'a. Akka tasaa ta'e kitaabni kun garuu bottom irra kaa'eera. Header irra ta'uu danda'a. Footer irra ta'uu danda'a. Or side margin warreen kana hundarra yoo ta'uu danda'a jechuudha page number. So add gochuuf immoo stepota asitti barreeffaman kana na hordofaasin. Fakkeenyaaf ishii kana akka barreessine koottaa wanni kana page break kana inni galfanna. As dhufnees page break page sadaffaan daballa. Page kun immoo chapter 3 dha. Chapter 3 haa ta'u kun immoo. So asitti amma page 3 of 3 irra jirra jechuudha. So kana maal goona osoo
tekstii galchina jennee page number galchina jennee maal goona insert isheetu kanatti buuna kanas insert itti buuneeti waan baay'ee kan galchinu so page number kan jettu iddoo kana jirti jechuudha. Insert erga jennee bakka kanatti eeggadda insert erga jennee asitti click erga irratti goonee booda page number kan jettu iddoo kana jirti. So osoo page number jettu irratti click hin godhin mallattoo ishii drop down kana qabdu kanatti asitti kana buuna. Argitanii top irra gashuu dandeenya, bottom irra gashuu dandeenya, margin irra gashuu dandeenya, current position irra gashuu dandeenya, format hunda isaanii kana irra gashuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf bottom irra galchina soo jennee immoo iddoo kam karaa bitaa keenyumoo giddu galeessa keenyumoo karaa mirgaa keenya akka barbaannetti asitti bifa kanaan keenyumoo kan jedhu kanatti barreessina jechuudha. So one page jedheera amma bakka kanatti, two page jedheera bakka kanatti, three page jedheera bakka kanatti. Argitanii dhibba hoteellee dhibba akkasumatti kaa'aa jechuudha. So insert page number kan jedhu so chapter 3 page 3 irra jira jechuudha. Chapter 3 page 3 irra jira. Yoo barbaanne immoo kana gara toppiitti deebisuu dandeenya. Gubbaa ta'e waan hojjennu irratti. Idanii gubbaa chapter 1 irratti ishii duraa remove gochuu qabna dirqama. Ishii duraa erga remove goonee booda gubbaa fi jala lama kaa'uu hin qabnu waan ta'eef format remove yoo goone ishii jalqaba remove page number hunda isaarraa ta'eera amma. Kana maal goona top irra galchina top akkasitti galchuu dandeenya jechuudha. Top ta'u number 1, number 2 top irratti barreeffamee jira. Number 3 barbaanne immoo ishii kana remove goone roman number illee taasisuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf chapter 1 isheetu kana cover page jennee barreessine ishii kana cover page kana irratti page number galchuu hin barbaanne yoo ta'e ishii kanatti asitti doonatti buune page break bakka kun immoo chapter 1 jenna jechuudha. Bakka dura chapter 1 sun cover page jennee waan ta'eef amma argitanii page 4 ta'eera jechuudha. So chapter 1 jenneerra cover page kana irratti hin barbaanne yoo ta'e maal goona lakkoofsa asirraa kaanii kennina jechuudha. Lakkoofsa asirraa kaanii kennina. So maal goona sitti cover page bakka kana irratti erga delete koonee booda erga taasifnee booda page break layout anjettu kanatti buuna. Layout ergannee buune break isheetu kana irratti buuna jechuudha. So next page covering kun amma duwwaa ta'eera. Next page jira. Ishii kana immoo duubatti deebifna chapter keenya isheen duubatti deebifna akkasitti jechuudha. So page number yeroo gashinu ammasitti insert page number yeroo taasifnu cover page keenya dhiisee warra kanarraa eegaluu qaba jechuudha. Cover page keenya ishii kana as erga taasifnee booda different first page ergannee booda ishii kana immoo lakkoofsa tokkorraa eegalchiisuu ni dandeenya jechuudha. Format page number erga jennee booda sitti start from number 1 argitanii number 1 irraa eegalaa jechuudha. 2 3 cover page osoo hin dabalatiin jechuudha. Cover page duwwaa argitanii because different first page waan jenneerruuf jechuudha. So waan kana irratti barbaachisu yeroo biraarra deebinee qofaatti hojjechuu waan dandeenyuuf yeroo keenya qusachuuf ammas ishii kanas akkasumatti haala wanti ani ammas itti argisiise ishii kana iddoo barbaanne galchuu dandeenya jechuudha. Roman number illee bifuma kanaan akka galchuu dandeenya jechuudha. Another topic is adding and deleting headers, footers in documents. Addi gochuu, delete gochuu maal footerii fi headersii. Fakkeenyaaf kitaaba keenya kan olaallee bakka hunda jira amma kun tokkotti barreeffame garuu peejii hunda isaarra kanumatu jira. Argitanii tokkotti barreeffame peejii hundarra kanumatu jira jechuudha. Kanatu jira headers jenna jechuudha. Ishii kana headers jenna jechuudha. So isaan suniin immoo akkamitti daballa yookiin immoo akkamitti hir'isna jedhuuf ammas immoo dhufneeti practically laaluu ni dandeenya jechuudha. So adding or deleting headers or footers warra jala kanatti barreeffamu gubbaa kanatti barreeffamu. A header appear as the top of document. Barreeffama kana top irratti kan argamu maal jennee headers jenna jechuudha. Jala kana irratti kan barreeffamu immoo yoo jiraateef yoo barbaanne barreessuu dandeenya yoo barbaanne dhiisuu dandeenya. Isaan immoo footers jenna jechuudha in document. A header appear at the top of document and the footer appear at the bottom. Jala document header are in the footer contain additional information such as page number, date, author name and the footnotes which can help you keep longer document organized and make them easier to read. Argitanii amma fakkeenyaaf waa'ee chapter 3 haasaa jira amma kun immoo grade 9 information technology student textbook jedha. Kun amma hanga page hundarra akka galchinu kan nu taasise bakkuma tokkotti barreessuudha amma. So maal goona isas immoo insert jenna bakka kana dhufne insert ergannee booda header irratti
dhufna bakka kanatti bakka header irratti yeroo dhufnu waan barbaanne barreessuu dandeenya bakka ishii kana dhufne document title isheetu kana for sagalee chapter 3 part 3 jechuu dandeenya ammasitti kan ammasitti barreesseeranii kan ammasitti barreessee jira kan ammasitti barreessee jira gadis immoo buuname argitanii bakka kana ammasis bakka hundayyuu shuma kanatu jira ani garuu bakka tokkotti hin barreesse header jedhama jechuudha akkasumas immoo dhuftanii shuma kana keessa dhuftanii immoo footer irratti osoo kilik gootan bakka itti barreessitan akkanatti barreessuu dandeessu akkanatti barreessuu dandeessu akkanatti akka barbaannetti barreessuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf iddoo kanatti dhufnee Oromiyaa Digital Hub jennee akkasitti barreessuu dandeenya jechuudha so asitti barreessiniira tokkitti kan arga asitti bakka barbaannetti erga kilik goonee immoo Oromiyaa Digital Hub ishiin jettu kun bootomii hundarra jirti jechuudha argitanii Oromiyaa Digital Hub akka barbaannetti istaayilii barbaanneen taasisuu dandeenya jechuudha ishuma kana istaayilii barbaanneen babbareechinee barreessuu dandeenya jechuudha barbaanne guddisuu dandeenya akka nuti tolutti kun bootomii irratti kan argamtudha jechuudha Oromiyaa Digital Hub Oromiyaa Digital Hub Oromiyaa Digital Hub bootomii akkasitti galchine suma kitaaba keenyarra osoo laallee hundi kun kitaaba keenyarra jira jechuudha hundi kun kitaabuma keenyarra jira jechuudha kitaaba keenyarra jira so amma fakkeenyaaf warreen akkasii akkuma isiniin jedhe kun header jedhamu akkasumas immoo warreen akkasii illee amma headerii lamatu qaba amma kitaabni kun headerii lamadha jechuudha akka bootomiitti garuu kanallee gargaaramuu dandeenya ishiin kun illee akka bootomiitti consider taate akkasumas immoo page numberii ta'uu dandeessi jechuudha so ishiis immoo akkas gochuudhaaf maal goona page numberii top irra galchinee jirra amma fakkeenyaaf page numberii tokkotti osoo dhufne page numberii tokkotti osoo dhufne insert yannasitti footerii kana osoo fudhanne page numberii illee taasisuu dandeenya badee argitanii naan duraa sun kana immoo duubatti akkasitti deebisuu dandeenya suma duraan wayya waan ta'eef jechuudha so footerii fi headerii akkasitti galchuu dandeenya kana immoo balleessuudhaaf waan fagoo deemnu hin qabnu jechuudha fakkeenyaaf ishii kana balleessuu sun barbaade kana haadhuma isaa yoon balleesse kana haadhuma isaa yoon balleesse warra kaan irraallee ni bada jechuudha remove jechuun immoo kanuma akkasumas immoo ishii kana tokkittuma kana yoon isoon balleesse akka biraas jiraachuu hin malu jechuudha peejii dhibbarra si'uma tokko barreessina malee irra deddeebinee hin barreessinu jechuudha so headerii fi footerii illee akkasitti dabaluu dandeenya jechuudha isinis immoo akkasumatti yaalaa nama fakkeenyaaf headeriidhaan kitaaba keessan irratti ilaaltanii akkasumatti barreessuu dandeessu duristanii duwwaadha akkasitti duwwicha keessatti yeroo barreessitan akkasitti galchu steeponni hundiyyuu immoo barreeffamanii jiru steepii amma fakkeenyaaf Dagu is internet of Afar. Namni anjiru kana dokumenti barbaadan barreessanii steepuu akkana gargaaramtanii keessatti barreessuu keessa galchuu dandeessu jechaadha. So warreen kana sirriitti hordofaa hunda steepii kana hordofaa yeroo keenya qusachuudhaaf deemna jechuudha. Insert jenna header kan jedhutti buuna. Yoo footerii galchuu barbaanne immoo footer. Yoo page numberii galchuu barbaanne immoo page numberiitti buuna jechuudha. So warreen kana ndagatina steepotuma kana fayyadamnee taasifna jechuudha. Waan simple comment irratti barreessa edit gochuulee dandeenya headerii fi footerii remove gochuulee dandeenya. Isa amma fakkeenyaaf irraa remove godhee isinitti argisiisuun isa remove godhee amma fakkeenyaaf homtuu hin jiru miti bakka kanatti bubbuunee duubatti deebiname Oromiyaa Digital Hub gubbaa kanas balleesse suur-sagalee isan jedhe kana dhiiseen mee amma fakkeenyaaf for grade 9 gahe kunoom balleessi badee hundi isaanii dura suur-sagalee jennee barreessine sun kanatti jijjiirameera iddoo hundayyee kanumatu ta'a jechuudha. For grade 9 asis isumatu jira jechuudha. Kanammoo Oromiyaa Digital Hub YouTube inni akkasitti barreessuu dandeenya jechuudha. Barreeffama isa kan barreessinutti akkanatti barreessinuu dandeenya. Edit gochuun immoo akkasumadha jechuudha. Immoo hunda isaaniitiyyuu diimaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan arga akkasitti taasifnee booda hundiyyuu akkasumatti diimaa ta'a argitanii. Edit gochuun immoo akkasumadha jechaadha. Kan kitaabni keenya jedhullee waanuma kana jechuudha waan biraan jiru. Remove gochuu immoo akkuma dura isinitti argisiisunitti irra deddeebi'aa ishii kan apply godha. Practical exercise kamiyyuu ofii koo irra deebi'een hunda isaa tokkotti tokko kaasee hanga dhumaatti waan hojjedhuuf sirreetti hordofuu yaala. Kan biraa manipulating data in spreadsheet. Excel immoo yeroo itti aanu laalame. Spreadsheet jechuun Excelidha. Fakkeenyaaf word processing irrattidha. Hanga amma kana isaa turre spreadsheet yookiin immoo Excel kan jennu application software keessatti ramadama jechuudha. Calculation garaagaraa hojjechuudhaaf kan nu gargaaru. Isaanii yeroo biraa irra deebinee ilaalla jechuudha. Akkasumas immoo PowerPoint tokko akkamitti qopheessuu dandeenyu warreen kana akkamitti calculation garaagaraa hojjechuu akka dandeenyu kilaasii taanu keessatti ilaalla jechuudha.
So ammaaf barnoonni keenya sumarratti dhaabatu nagaan tura turtii gaarii isiniin jedha. Yeroo barannaa gaarii subscribe gochuu hin dagatiin namoonni hanga ammaa subscribe hin goone immoo akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share godhaa. Haala ariitii qabuun torbanitti yeroo lama akkas wanni jechuudhaan bakka kilaasii amma irra jirtan immoo yoo dandeessan commenti naaf godhaa. Akka wal madaallee hundi keenya waliin deemnuuf taasisa jechuudha. Yeroo dhiyootti immoo chapter 4 eegalle jechuudha. Kanaaf turtii gaarii.